Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota ijoollee Oromoo akkam jirtu? Nagaa fayyaa keessanii alhamdulillah an nagaa kiyya. Har'as dhimuma namni baay'ee na gaafate tokko isiniif qopheessuuf yaale jechuudha. Dhimmi kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nu hundaaf baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa namni kanneen moobaayilii keenya moobaayila gurguddaa kan bal'inni isaa geegaa 16 akkasumas geegaa 32 osoo ta'uu jechuudha. Takkatuu guutu jechuudha. Formaata ta'a jedheetiin yaadachuudha. Namni baay'eenis akka kan na gaafattan ni beektu. Yeroo hunda gaaffii keessan isiniif deebisuuf tattaafataatiin jira jechuudha. Akkuma Facebook irratti argaa jirtan jechuudha. Viidiyoon koo baay'ee waa'ee gaaffii keessanii irratti kan hundaa'aa jirudha jechuudha. Har'a waa'ee bal'ina qafoo keenyaatiin kan wal qabatu waan sababa nuuf ta'u akkaataatti gargaaramnu jechuudha. Isiniif qabadheetiin dhufee haala kanarraan kan hafe yoo didee guute ta'e jechuudha. Kun rakkina qafoo keessanii ta'uu danda'a. Mee jalqaba akkuma kanaan duraanii beeksisa kiyya irraa eegalu jechuudha. YouTube kiyya ammallee subscribe kan hin godhamne jechuudha. Reef nama 200 ammallee kan hin guugne kabajaan akka itti si waamuuf jechuudha. YouTube kiyya search gootanii haala kanaan jechuudha. YouTube keessan irra eega galtanii jechuudha. Eega YouTube irra galtanii maqaa kiyya Jaafar Kamaal jechuudhaan search gootan jechuudha. Gubbaa YouTube keessanii irratti jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii search gootan jechuudha. Sanaan booda YouTube kiyya isa kana isinitti himte jechuudha. Kan profaayilii kanaan jiru isarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda barreeffama subscribe jedhu kanarra ni tuqxanii achi booda mallattoo notification gurraattii kanarra ni tuqxan jechuudha. Akka wannan gadhiisu isiniif ba'uudhaaf jechuudha. Isirra tuqxanii ni dhiiftan. Akkasumas Facebook kiyya add friendii kanneen na gaafataa jirtan dhiifama wajjin friendii nan gaafatinaadha. Add friendii fudhatu Facebook kiyya isiniin jedheedha. Follow gootanii akka friendii kiyya tokkotti akka itti na hordoftan ijoollee Oromoo yeroo hunda kan isin agarsiisu ta'a. Isinis beeksisa kiyya kana hordofaa na hordofaan isiniin jedhe jechuudha. Beeksisa kana akka hordoftan yeroo hunda jechuudha. Maqaan kiyya haaluma YouTube irraa Jaafar Kamaal jettanii search gootanii jechuudha. Facebook kiyyas argachuudhaaf yookaan Facebook kiyya kana jalatti jechuudha. Viidiyoon baay'een kan jalatti gallakkifamee jirudha jechuudha. Sana booda Facebook kiyya isa kana kan isinitti mul'atu kana jechuudha. Inni isarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda barreeffama follow jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Kan isinitti mul'atu kana follow kanarra jechuudha ni tuqxanii. Follown kun akka friendii kiyya naaf taatanuudhaaf malee uummatu miti jechuudha. Sana booda save first ni gootan jechuudha. Akka friendii kiyya tokkotti wal qunnamuu dandeenya eega follow gootanii save first bifa kanaan gootanii jechuudha. Haala kanaan na hordoftan jechuudha. Mee gara barumsa kiyya har'aatti eegalu jechuudha. Kanneen miimoorii moobaayila keenyaa maaliif takkattuu fuul jedha maaliif guute nuun jedha jettan sababa 5 wal duraa duubaan jechuudha. Waan sababa ittiin gargaaramnu nuuf ta'u 5 isaa qopheeffadheetiin dhufe jechuudha. Wal duraa duubaan akka hordoftan isiniin jedha jechuudha. Jalqaba ammaan dura koodii tokko isiniif dhiyeesseetiin jira jechuudha. Koodiin sun waan baay'eedhaaf filannoo baay'ee of keessaa qaba isiniin jedheera. Haala internet moobaayila keenya interneeta kan dadhabe yoo ta'e nuuf jabeessa jedhee duraan koodii sana isiniif dhiyeesseetiin jira. Ammas koodii sana keessaa filannoo isin fayyadamtantu jira jechuudha. Koodiin sunis Najma Murabba 990 yookaan duwwaa murabbaa gootanii jechuudha. Sanaan booda filannoo asirra jiru kana jechuudha. Delete dump state kan jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. Filannoo lammaffaa isa tokkoffaa osoo hin taane isa lammaffaa kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda eega haala kanaan isiniif bahee okay kanarra eega tuqxanii moobaayila garii irratti okay eega tuqxaniin booda sekoondii 30 fa'aa turuu danda'a. Sana booda irraa ni ka'a jechuudha. Sekoondii 30 waan sekoondii 25 ta'u turuu danda'a. Okay kanarra ni tuqxan jechuudha. Waan tokkoon sodaatan waan tokko sin duraan gubu jechuudha. Waan hin barbaachisne moobaayila kan keessan keessaa ni guba jechuudha. Inni biraan ammas seetingii keessan keessaa ni seentan jechuudha. Waa'ee bal'ina qafoo keenya takkattuu guutuuf gargaaramuudhaaf. Sana booda general kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda as gada deemuudhaan storage kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. Sanaan booda as gadi adeemuudhaan barreeffama kana ni argitan jedheetiin yaada jechuudha. Barreeffama kana isarra ni tuqxan jechuudha. Chat data kan jettu kana jechuudha. Chat data kan jettu kanarra ni tuqxanii. Sana booda delete gochuuf okay gootan jechuudha. Kunis waan hin barbaachisne ta'e waan garagaraa jechuudha. Waan moobaayila kan keessan dhiphisee jiru delete isiniif godha okay gootan jechuudha. Sodaattan. Garuu filannoo irra tuqxan hubadhaa jechuudha. Filannoo kanarra tuqxan jechuudha. Lamma waan baay'ee of keessatti qabatee jira jechuudha akka argaa jirtanii. MB 13.83 of keessaa qaba jechuudha. Akka argaa jirtanitti jechuudha. Waan bal'ina qafoo keenyarraa amma ta'e qabatee jira jechuudha. Inni biraan ammas
Play Store keessan keessa ni seentan jechuudha. Duraanis waan kana isiniif dabarseetiin jedha jechuudha. Play Store irra ni seentan jechuudha. Duraan akkaataa itti application keenya haaromfannu isiniif dabarseetiin ture jechuudha. Sana booda xiyya sadan kanarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda settingii as gadi jirurra ni tuqxan jechuudha. Setting kanarra ni tuqxan jechuudha. Egaa Play Store irra seentanii. Sana booda applicationin keessan akka automatically ofiisaatiif of hin buufne akka ofiisaatii of hin haaromsine ni cuftan jechuudha. Maaliif akka haaromuun tarii bal'ina ni qabaata jechuudha. Kun qoratamaadha jechuudha. Irra gaameera amma ta'e qafoo keessan irraa hirmaatanii fudhataa filannoo jalqabaa kanarra tuqxan jechuudha. Egaa bakka ammaa sana tuqxanii do not auto update apps kan jettu kanarra tuqxan jechuudha. Isarra ni tuqxan. Haala kanaan dhiisuu dandeessan jechuudha. Application barbaadan ofii keessaniif keessa seentanii haaromfattanii jechuudha. Ammas furmaanni biraa jechuudha. Faayilii gurguddaa moobaayila kan keenya keessa taa'us ni jira jechuudha. Faayila yeroo jennu akka amma fakkeenyaaf faayil manaajarii keenya keessanii galla jechuudha. Fooldarii jechuu jechuudha. Faayil manaajarii isa kana keessanii galtan jechuudha. Kan qafoo keessan keessa jiru. Sana booda all kan jedhu kanarra tuqne achi ol adeemne jechuudha. Hanga jecha WhatsApp jedhu argitan jechuudha. WhatsApp keessa jechuudha fooldara guddaatu jiraachuu danda'a jechuudha. Fooldara bakka hedduu qabatee jiraachuu danda'a. Kanaaf isarraallee waan si gubdanii bal'ina qafoo keessanii kanarraa gargaaramtanu jechuudha. Kan inni isin duraa dhiphatu kanarraa akka itti gargaaramtan isin agarsiisuuf obsaan na eeggattan hangan WhatsApp bakka jedhu ga'utti jechuudha. As keessa barbaadan jechuudha. WhatsApp jechuudha. Sana boodarra seentanii kun gib WhatsAppidha. Fakkeenyaaf WhatsAppii an fayyadamaa ture gib WhatsAppii haa ta'u. An amma garuu WhatsAppii biraan fayyadamaa meediyaa kan jedhu kanarra tuqxan. Egaa WhatsAppii keessanirra seentanii jechuudha. Meediyaa kan jedhu kanarra ni tuqxanii. Sana booda WhatsApp video kan jedhu kanarra ni tuqxan jechuudha. WhatsApp video kan jedhu kanarra ni tuqxanii. Achi booda as gadi deemuun kan isinitti mul'atu kana ni argitan jedheetiin yaada jechuudha. Seent kan jedhu kana jechuudha. As jalatti kan isinitti mul'atu kana argaa jirtan jedheetiin yaada jechuudha. As gaditti kan isinitti mul'atu kanarra ni tuqxan jechuudha. Sana booda haala argaa jirtanuun kun viidiyoo an ofii kiyyaa gara namaatti ergeedha jechuudha. Kanaafuu kana fayyaasaa gubuu barbaachisaadha jechuudha. Kana gubuuf irra ni tuqxan cimsitanii jechuudha viidiyoo tokkorraa. Sana booda hundasaa seef gootanii jechuudha. Haala kanaan delete bakka itti gochuu ni dandeessan. Delete as gubbaa jiru irra tuqxanii jechuudha. Akkasumas sagalee rikoordii isiniif godhame kan WhatsAppii rikoordii isiniif godhame qafoo keessan keessa yoo qubachiisuu dhiistan qafoon keessan isin duraan dhiphatu dhiphina qafoo keessanii kanarraa ni gargaaramtuun isiniin jedha jechuudha. Haala kanaan filannoo shanan an isiniif dhiyeesse kana shanansaa yoo hordoftan aarfansaa jechuudha. Inni shaneessaa inni xumuraadha. Amma seetingii keessa ni seentan jechuudha. Obsaan jechuudha. Egaa inni filannoo inni shaneessaa jechuudha. Sana booda general kanarra ni tuqna. Sana booda application managerii irra ni tuqna. Achi booda as keessaa application fayyadamne tokko jechuudha. As keessaa kan moobaayila kan keessan keessaa yeroo hunda kan ittiin fayyadamne tokko ni cuftu jechuudha. Akka inni waan garaagaraa isin duraan hojjan haala fakkeenyaatti an uuma tokko cufee isin agarsiisuuf fakkeenyumaaf jechuudha. Maal cufee isin agarsiisuuf fakkeenya aappii kana jechuudha. Fiisa app kan jettu kana cufee isin agarsiisuuf jechuudha. Kan yeroo hunda ittiin fayyadamne akka cuftanuu akka intanaa isaarraa aqxanuu jechuudha. Daataa isaarraa irra gubdanii jechuudha. Isin gargaara jechuudha. Ammalleen hojjannee obsaan eeggattan asirra tuquun delete gootanii kanarra clear data kan jettu kanarras tuquun delete gootanii ammallee naaf hin baafne yeroo inni isiniif baase ta'e jechuudha. Ana ammallee kiyya naaf hin baafne jechuudha. Yeroo xinnoo ni fudhata jechuudha. Kan inni as baasu jechuudha. Delete gootanii sana booda asirra tuqxan jechuudha. For stop kan jettu kanarra ni tuqxan appicha jechuudha. Akkuma inni qafoo keessanirraa hin gubatu garuu achumatti akka inni hojii dhaabu kanarra ni tuqxan jechuudha. Qafoo keessanirraa garuu hin gubatu achitti hojii dhaaba. Yeroo hojjechiisuu barbaaddanis dhuftanii irra seentanii asumarra tuquudhaan hojjechiisuu ni dandeessu jechuudha. Dalagsisuu yeroo itti fayyadamuu barbaaddan. Walii galaan appilikeeshina itti fayyadamuu hin barbaanne as keessa dhuftanii appilikeeshinicha cuftan jechuudha. Akka inni bal'ina qafoo kan keessanirraa hin harkifne jechuudha. Haala kanaan bal'ina qafoo kan keessanirraa gargaaramuu yookaan kan isin dhiphisaa ture irraa gargaaramuu ni dandeessu. Viidiyoo kana baay'ee isaa hubadhaadha. Daawwadhaa. Si'a lama sadii yoo itti deddeebitan filannoo kana shanan wal duraa duubaan yoo hubattan
bal'ina qafoo kan keessaniitiif ni tajaajilamtan isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.